Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa. Laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabaddeetti yeroo dabru oduun jalqabaa. Dubartiin lammii Chaayinaa tokko hojii baankii seeraan ala fayyadamuun Itoophiyaa doolaara miiliyoona 14 ol dhabsiifte jechuudhaan himanni irratti baname jedhamee jira. Oduun itti aanu kun oduu amme yookaan breaking news lolli kaabaa cimeetti fufee jira. Haala hin eeggamneen dhoohee jira. TPLF yoo xiqqaate adda 10dhaan lola banee jedhamee jira. Lola banee jiru irratti immoo loltoota PP hedduu booji'uu himee jira. Loltoonni Eertiraa hedduun humna guddaa fi meeshaalee gurguddaa qabachuudhaan naannoo Tigraay seenanii jiru. Wanti deemaa jiru baay'ee ulfaataadha. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti akkuma itti fufetti jira. Gama biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo humna guddaa gara giddugala Oromiyaatti galchuudhaan magaalaa Finfinnee balbala shanan marsee akka jiru ibsee jira. Guutuu odeeffannoo kanaa isin biraan geenya. Oduu biyya alallee qabannee jirra. Oduu biyya alaatiin walitti gaarreeffannaa fi waldura dhaabbannaan Ameerikaa fi Iraan akkuma itti fufetti jira. Ameerikaan hanga ammaatti Iraan irratti haleellaa ni raawwatti jedhamee eeggamaa turus haleellaa hin raawwanne. Iraan illee haleellaa irratti raawwatamuun duratti gara mariitti akka dhuftu waamicha Ameerikaan gooteef hin fudhanne. Waldura dhaabbannaan itti fufee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu walduraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Dubartiin lammii Chaayinaa tokko hojii baankii seeraan ala fayyadamuun Itoophiyaa doolaara miiliyoona 14 ol akka dhabdu gochuudhaan himatamtee jirti. Dubartiin lammii Chaayinaa Ling Chung jedhamtu hayyama baankii biyyoolessa Itoophiyaa duuba yookaan malee hojii baankii seeraan ala gaggeessuun Itoophiyaa sharafa ala doolaara miiliyoona 14 ol akka dhabdu taasifte jechuudhaan himannaan irratti banamee jira. Himanni abbaa alangaa akka ibsetti himatamtuun kun namoota biyyoota alaa adda addaa keessa jiran kanneen mallaqa gara Itoophiyaa erguu barbaadan namoota biyyoota sana keessatti hiriyyaa ishee hin taane waliin walitti qabdee namoota dhuunfaa 10 Itoophiyaa keessa jiran irratti karaa seeraan alaa akka daddabarsan taasiste jechuudhaan himatanii jiru. Himatamtuun kun karaa lakkoofsa herreega baankii daldala Itoophiyaa maqaa namoota dhuunfaa fayyadamuudhaan adoolessa 30/2013 hanga muddee 4/2018tti yeroo 1112 namoota dhuunfaa adda addaatiif waliigala birrii miiliyoona 636 fi 1157 dabarsite jechuudhaan himannaan kun kan irratti baname. Akka ibsa abbaa alangaatti mallaqni kun osoo karaa seera qabeessan baankii fi akkasumas dhaabbilee daddabarsoo mallaqa idila addunyaa geggeeffame Itoophiyaan doolaara miiliyoona 10.49 argachuu dandeessi jedhamee jira. Haaluma wal fakkaatuun karaa baankilee birootiinis hojii wal fakkaataa hojjetaa kan turte yoo ta'u walumaa galatti Itoophiyaa sharafa alaa doolaara miiliyoona 14.5 ol akka dhabdu taasifame jechuudhaan himanni akka cimaan irratti baname jedhamee jira. Oduun kun oduu ammeedha. Lolli kaabaa cimeetti fufee jira. Erga eegalee arri guyyaa afraffaa isaati. Kallattii isaa babal'ifatee jira. TPLF lixa Tigraay irratti haleellaa kan jalqabe amma kallattii Affaariin haleellaa raawwatuun gabaafamee jira. TPLF raayyaa Mahonee bakka jedhamu irraa ganda Affaar magaalee Toonsaa jedhamu irratti haleellaa meeshaalee gurguddaa raawwatuun dhagahamee jira. Jiraattonni naannichaa akka himanitti humni TPLF kun kaleessa sa'aatii 8:20 irraa eegalee haleellaa akka bane himanii jiru. Guyyoota sadii dura kallattii Walqaayitiin dhukaasa kan jalqaban yoo ta'u ammas humna guddaan gara Walqaayititti socho'aa jiru jedhamee jira. Mootummaan humna TPLF dhukaasa jalqabe kana duubatti deebisuuf humna qilleensaa deeggaramee haleellaa raawwatus duubatti deebisuu akka hin danda'amin odeeffannoon kallattii sanirraa ba'aa jiru ibsaa jira. Lolli gara lola guutuutti ce'uu danda'a jechuudhaan sodaan guddaan kan uumame yoo ta'u muddama naannoo Tigraayitti mudate kanaan mootummaan balalii xayyaara gara naannoo Tigraayitti taasifamu hundaayyuu adda kutuu ifaan ifatti beeksisee jira. Lola marsaa biroo jalqabame kana walqabate hawaasni naannoo Tigraay dhiphina hamaa jala galuun beekamee jira. Baankileerraa mallaqa baafataa kan jiran yoo ta'e illee mallaqa baafatuuf rakkataa kan jiranis ta'uun beekamee jira. Guyyoota sadan darban mallaqni baankiidhaa baafamuuf hayyamamu
birrii 5,000 ture. Amma gara birrii 2,000tti gadi siqe jedhamee jira. Sunuyyuu kennamaa hin jirtu jedhamee jira. Akkuma TPLF lixa Tigraay Tsallamtitti haleellaa jalqabeen raayyaan ittisa biyyaa Allamaaxaa fi raayyaa rasaasni tokkollee osoo irratti hin dhukaafamin gadi dhiisuudhaan bahe jedhamee jira. Humni bahe kunis akkaan guddaa fi kaampii 8 fi keellaa 10 irraa kan gadi dhiise jedhamee jira. Odeeffannoo har'a jiruun immoo yoo xiqqaate TPLF kallattii 10dhaan yookaan adda waraanaa 10 lola banuun beekamee jira. Lolli kaabaa jalqabe kun kiiloo 4tti raafamaa fi muddamsuu hamaa uumulleen gabaafamaa jira. Guyyoota dura muummichi ministeera Itoophiyaa eenyuufuu harka akka hin kennine eenyuufuu akka hin jilbeeffanne hidhannoo gahaa fi akkasumas humna qilleensaatii fi lafootiin of cimsee akka jiru dubbatee ture. Ta'ullee lolli kaabaa amma jalqabe kun kallattii saniin ala harkaa ta'uun gabaafamaa jira. Lola kana addunyaan hanaa beektu jechuudhaan qaamota garaagaraatiif fi dhaabbilee idil addunyaatiif fi biyyoota tokko tokkotti dhaamsa ergaa jira jedhamee jira. Muddamsuu keessa galuu irraa kan ka'e akka naannoo Oromiyaatti immoo qaamonni hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'uun yeroo dheeraaf lubbuu namoota nagaa hedduu gaaga'aa turan. Maqaa garaagaraa itti maxxansuun namoota nagaa irratti yakka garaagaraa raawwataa turan, dararaa garaagaraa dhaqqabsiisaa turan, qabeenya uummataa kaan saamuun, kaan gubuun, kaan immoo mancaasuun badii hedduu raawwataa turan. Kan akka poolisii idilee, milishaa fi farra riphee jedhamuun waamaman hundi isaanii gara lola kaabaa kanatti akka geeffaman yookaan immoo akka duulchifame ajajni darbe jedhamee jira. Nama biraatiin immoo lola jalqabee irratti TPLF loltoota mootummaa hedduu booji'uu jalqabe jedhamee jira. Kan booji'aman keessaa kan viidiyoo irratti argitan kunneen muraasa yoo ta'an kan nama gaddisiisu garuu hedduun isaanii haaluma viidiyoo irratti argitan kanaan baay'ee xixiqqoo ta'uu fi lolaaf kan hin ga'inii fi ga'umsa lolaa kan hin qabne ta'uudha. Isaan viidiyoo irratti argitan kun yoo rasaasuma qabbaneessan malee rasaasa dhukaasanii bu'aa fidan jedhanii wanti irraa eegamu kan hin jirredha. Hedduun immoo umriin isaanii kanaa gadi jedhamee jira. Oduun inni biraa humni waraana viidiyoo irratti argitan kun humna waraana Eertiraati. Humni waraana Eertiraa kun baay'ee fi akkaan guddaa ta'e hanga funyaanii hidhatuun naannoo Tigraay seenee jedhamee jira. TPLF Eertiraa wajjin qindoominaan haleellaa Itoophiyaa irratti raawwatuuf jedhamaa kan ture qabatamaan mul'atee jira. Walumaa galatti gochoota kanneeniin walqabate kiiloon 4 raafama hamaa keessa galuun dhagahamee jira. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa muddamsuu keessa galee irraa kan ka'e uummanni Itoophiyaa ilmaan keessannuu ergaa jechuudhaan waamicha taasisee jira. Heelikooftarri viidiyoo irratti argitan tun kufte jedhamtee jirti. Heelikooftarri tun jeneraalota waraana PPT fi akkasumas aangaa'ota ol aanoo mootummaa PP fe'attee balalirra turte jedhamee jira. Kan kuftes naannoo Amaaratti yoo ta'u, naannoo Amaaraatti balalii irra akka turtee fi akkasumas naannoo Amaaraa irra naannaa kan turte yoo ta'u, haleellaa irratti raawwatameen kufuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Maaliin akka haleelamte eenyu akka haleele immoo wanti adda bahee hin jiru. Akkasumas namoota yookaan jeneraalotaa fi aangaa'ota keessa turan miidhaa akkamtu irra gahe maal keessa jira wanti jedhu odeeffannoon gama mootummaatii kennames hin jiru. Guutuu odeeffannoo yeroo argannetti kan isiniin geenyu ta'a. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Loltoota mootummaa yookaan humnoota mootummaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'u bakkoota garaagaraa irraa bobbaatu irratti waraanni bilisummaa Oromoo eeguudhaan hadheetti hidhuudhaan haleellaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana giddugala Oromiyaatti yeroo dheeraaf humna guddaa galchaa ture. Giddugalatti humna guddaa kuufatuudhaan qophii gahaa taasisaa turuu beeksisee jira. Akka waraanni bilisummaa Oromoo jedhetti humna guddaa gara giddugalatti galche kana fayyadamuun yookaan gargaaramuun al tokkotti injifannoo guddaa galmeessuuf qophii taasisaa kan turee fi yeroo ammaa kanatti qophii isaanii xumuranii balbala Finfinnee 5tti marsuudhaan kallattii garaagaraatiin kiiloomeetira muraasa irratti Finfinnee irraa fagaatanii jiraachuu beeksisee jira. Akka waraanni bilisummaa Oromoo jedhetti humna guddaa giddugalatti galche kana gargaaramee qophii taasisee wal simsiisee yeroo tokkotti humna guddaa kana fayyadamee tarkaanfii cimaa fi haleellaa bal'aa taasisuun injifannoo adda ta'e galmeessuuf qophii kenna xumurre jedhee jira. Walumaa galatti haalli nageenya Itoophiyaan yeroo ammaa kana keessa jirtu baay'ee walxaxaa fi baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Biyyattiin kallattii hundaan waraanni itti banamee jira. Naannoon Oromiyaa guutumaan guututti waraana keessa waggaa 7 turtee jirti. Naannoon Amaaraa yoo xiqqaate waggaa 2 fi baatii 6 yookaan walakkaaf lola keessa jira. Lolli yeroo ammaa kana naannolee kana lamaan keessatti deemaa jiru diinagdee biyyattii daakee jira.
Sababa lola naannolee kana lamaan keessatti gaggeeffamaa tureen lubbuun namoota nagaa hedduun manca'ee jira. Namoonni hedduun yookaan namoonni nagaa hedduun ajjeefamanii jiru. Sababa daldala siyaasaa biyyattii keessatti deemaa jiruun lubbuun namoota nagaa hedduun badanii jiru. Qabeenyi uummata hedduun barbadaa'ee jira, hedduun saamamee jira. Namoonni nagaa hedduun sababa daldala siyaasatiin humna qindaa'aa irratti ijaaruun itti bobbaasuun qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Lolli kaabaa kun itti dabalame taanaan yookaan marsaan itti aanu kun ka'e taanaan Itoophiyaa fi nageenyi waan walitti araaraman hin fakkaatu jechuudhaan hayyuun tokko miidiyaa hawaasaa kanarraa yaada kennee jira. Hayyuun kun itti dabaluunis akka jedhetti Itoophiyaan kan amantu afaan qawweeti. Afaan qawweetiin immoo nagaa fiduun hin danda'amu. Biyyattii keessatti immoo nagaa fiduuf karaan jiru tokkochi mariidha jechuudhaan yaada isaa ibsee jira. Hayyuun kun dhumarratti Itoophiyaan garuu mariitti hin amantu. Osoo mariitti ni amanama ta'e immoo hanga har'aa Itoophiyaan rakkoo waraanaa kana keessa hin turtu. Lola kaabatti ilmi biyyaa miliyoonaan lakkaa'amu lubbuu dhabee jira. Ta'uu hin qabu ture. Ammas wanti ta'aa jiruu fi wanti ta'uuf deemu kanuma jechuudhaan yaada isaa xumuree jira. Gama biraatiin immoo loltoonni mootummaa hedduun mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun hidhannoo guutuu wajjin Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Loltoota mootummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa hidhannoo guutuu waliin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufaa jiran kana waraanni bilisummaa Oromoo simannaa ho'atii fi gootaa taasisaa fi jiraachuu beeksisee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Yuukeen Chaayinaa walii galtee uumuun balaa itti fida jechuudhaan akeekkachiisee jira. Yeroo ministeerri muummee Yuukee Beenjingiin daawwatuu itti fufee jirutti Doonaald Tiraamp Yuukeen Chaayinaa walii galtee uumuun balaa itti fida jechuudhaan Yuukee akeekkachiisee jira. Sir Keir Starmer daawwannaa guyyaa sadii Beenjingitti taasisaa kan jiru yoo ta'u pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping waliin mari'achuudhaan walii galtee daldalaa fi investimentii waliif mallatteessanii jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliigaltee UK fi Chaayinaa irratti xiyyeeffatuun yaada kenneen waliigalteen biyyoonni lamaan taasisan kun balaa guddaa isaanitti fida jedhee jira. Waliigalteen isaanii kun balaa guddaa qaba haa jedhu malee ibsa bal'aa irratti hin kennine. Dhimmuma wal fakkaatuu fi haala wal fakkaatan yeroo sanitti Kaanaadaallee akeekkachiisee jira. Akeekkachiisa Kaanaadaaf laateen Kaanaadaaf ammoo balaan isaa ni caala baay'ee hammaataadha jechuudhaan dubbatee jira. Itti dabaluunis Kaanaadaan akka gaarii hin jirtu baay'ee gadi deebi'anii jiru. Chaayinaa akka filannootti akka furmaata rakkootti itti baqachuun sirrii miti jedhee jira. Kunis jalqaba torbee kana Kaanaadaan Chaayinaa waliin waliigaltee dinagdee irra kan ga'an yoo ta'e qaraxa akka irratti dabalu akeekkachiisee ture. Kunis kan ta'e ministeerri muummee Kaanaadaa Maark Kaarni dhiyeenya kana Chaayinaa daawwachuudhaan pirezidaantii biyyattii waliin mari'atu hordofeeti. Oduun inni itti aanu wal dura dhaabbannaan Ameerikaatii fi Iraan akkuma itti fufetti jira. Ameerikalleen hanga ammaatti haleellaa hin raawwanne. Iraanis gara marii waamamaa jirtutti hin dhiyaanne. Wanti jiru baay'ee walxaxaa fi sodaachisaa ta'ee jira. Lamaanuu humna qaban qopheeffatu walitti himaa jiru. Humna qaban qopheeffatanii ilaalatti wal baafatanii fageenya irraa wal hordofuun maaltu ta'aa jira jechuudhaan sochii walii hordofaa jiru. Kun akkuma jirutti ta'e Iraan wiixata dhufu Raashiyaa fi Chaayinaa waliin shaakala waraanaa cimaa gaggeessuuf karoorfatuun dhagahamee jira. Gama biraatiin immoo Saawud Arabiyaan lolli kun akka hin kaane yookaan immoo haleellaan akka walirratti hin raawwanne Ameerikaa fi Iraaniin walitti araarsuuf hojii jaarsummaa jalqabde jedhamee jira. Ameerikaan akka humna waraanaa guddaa gara Iraanitti geessiteen haleellaan ni raawwatti jedhamee eegamaa turus hanga har'aatti hin raawwanne. Maaliif akka ta'e immoo hedduuf gaafii ta'ee jira. Hundaafuu nageenya haa bu'u jenna. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamoodha. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Hanga deebinee wal agarrutti nagatti nu tura.